ما في نوم هنو ديفتين ديمني نما ولي قبنا نماتو نما في تاساو جرا ولي قال له نمني بيا لفا خنا ولين جراتا قبري قف نمني ولين جران ibidda keessa namni wali qabamee achi keessa waliin ija jannata keessa nama wajji jiraata biyya lafaa kanarralee tiktok irralee nama wajji jiraata amantiin kan keessuma qofa fayyaddi qabrii keessattis yoo rabbi si laaffise ankaraan si jara carraa guutuu rabbi si kanne warra nuu fide shahaadaate jedhi qaama tokko kuno meeqa gurguddaa kan narra waa beeku kan sirra waa beeku sunu jala jira akkasuma kan sirra waa beeku kan narra waa beekulleen kan amanus kan narra guddaa beekumsa narra qabu kan umriin na dura jiru dhufee ashhadu numa jala khatiqaa feetirraa is numa jala walii galle guyyaarraa nu qabata waan takka tasirraa irratti jiru kadhaa ummanni akka dirqii isatti nutti hin fakkeessine jechuudha kan namni isatti no qabees dirqu jiruuti janiif jadi mee muradhu jadi mee takkaawwan hin jennee miti akkaatu kafartee si quba qabanii miti akka islaamummaa deebite addunyaan teessee waa quba qabaattu kanumaan waggaa haa rukutamtu haa gartee adowwiin gartee keetii fi adowwiin tiktookiitii fi kan turankillee taatu jedhii fi achi booda ammallee yoo feetellee itti deebi'u gaafa deebitellee yoo deebitees gama amma suma lallabne se deebisu rabbiin irraa usee haa qabu ittiin deebiin ilma namaa hin waaqeessinu isaa gartee ergamaadha jettee fudhatte san summa amanu summa kafaru summas daaduu kufra jala se haa qabu jadi meena jala oomaafin si jedhe waa takka waan irratti hin jirtu yaaduma agattee afaan oromootiin siin hin niiqu waanuma afaan arabaa jennee buna ashhaduna jala jedhi waa takka hin taatu amma jennee miti afaan oromootiin jennee jirra boomaasko jedhe ayya ani ragaan baha jedhe ati maal ofiin bulaa maali maaltu maal ta'e amma ni jedha bari amma fakkeenyaaf ni jedha amma yoo kan goote amma waan biraa ani jechuun barsiisuma kan kee dhaggeeffadhu Muhammad Rasulullah ni jedha jedhi mee atummaan jedhe sirraa amma illee jedhee jira jedhe eeyyee mee islaamummaa shahaadaa jedhe eeyyee bakka islaamummaa forodhu ammaa kuni kamaalee tabumaas dhageewwan jiru bar amma tapha godhu jirraa bar shahaadaa addunyaa gurguddaa doktoroota profeesaroota hundaa dhufee masjidatti wanta hunda rakabata addatti tabiraankii taatus ummatuma kan kee kan borumtiituma waan barsiisuma kan kee kan waliin si barsiisu turaniifu yaadi isaaniifu islaamummaa namni qabateetuma qulqulluun jiraata yoo carraasii kanina takka ana jalaa jechuu takka ofuma ummata irratti jiru kana jenne gartee haqiiqatan ani yeroo baay'ee lakkaan nama wajjin ta'u haqiiqatan ni jedha jechuun rakkoon qabu ani keessaani dhugaa dubbachuudha gaafa duraallee akkas taate akkana taate du'uu qabda maal ta'uu qabda jedhanii balaa buusaniitti kana hunda keessa geenye xiqqoo baadii godhee jira yaa dhibbatti badii sana ammoo waaqallee rabbii kootti deebi'ee ni gaafadha kaadaallee ofumaaf jedha jechuudha bomaas jedheeyye ofumaa jedhe uummatarra jedheeyye ashhadu an laa ilaaha illallah wa anna muhammad rasulullah jedhe sirraa baana bakka yooda amantiin abbaa fi mala jedhaniitti booda fakkiin yeroo sagal yoo akkas jedhee rabbii kootti deebi'ee kadhate amanuu keetiif amanuu kafaruu kee maalitti addaan beeknuti sii kaafiras si beekan sii kafaree nabi muhammad arrabsu sii gartee quraan arrabsu sii rabbiin allaan arrabsu kanatti si beekan amanuu islaamummaa jeedu asirratti yoo namni dhaga'ee jedhe zambiin sun hundi narraa buutaa narraa al-islaamu qama jubbu qaba islaamummaan waan asiin dura namarraa martii gaafaati amantii rabbi laphee kee rabbiin silaala arraba kee silaala malee nuti keessa kan keessa hin beeknu haqiiqatan hin beeknu eenyu simaara rabbi sirra jettee jennaan rabbiin gartee islaamu namni yoo islaamaye gartee yoo makam waladatu akka guyyaa haati deessee deeba jedha qulqulluu sehiyan yaa ayyuhalladhiina amanu tuubu ilallahi tawbatan nasuha tawbaa qulqulluu jechuun talapheen keetiif arrabni keetiif gartee ittiin deebuu waan kana dogo hunda si laphee kan keniyyaa keetiif hojii kan kee rabbi subhaanahu wa ta'ala ilmi namaa hojii si murte ittiin deebine waan amma dura hojjenna ture akka ittiin deebine na amana hundi keessanu alhamdulillah sanu ummanni kun maalitti ummata kan ummanni kun namni kun amane maalitti si beekan imi fayye akka islaama taate وفي بلاغي أنا ما دبت أربعة سنين تعيش داوود جرا نمنو خدو خبر جاب جالا خيدي بس تاو جرا يعني إنسان كان اللي خبر جات ولو كبد أنا ما دبت أربعة سنين ما تبعتي جنا مو ورقود أنا ما أمانتين نمان كارن نوبر نوتي أمانتين نمان للا من ماله أبان فريا منو مالين رفيع دايكو متأكد تجولين أشهد الجن فمن شاء فليؤمن فمن شاء أكاسي إيه أمال لي أكاسي أنكرمان سنجر إن شاء الله ربي سيالا فيسو آمين في طلب خيتي ربي خيسيرجا أمني قرتي شكي إسلام وكريستانة تلي أمني أمسي أمانو
gonkumaa nu danda'u maaliif jennaan hanqa mana jalaa jette kan ummata sirraa dhageewu ani amane rabbi tokko malee rabbiin haqaan gabbaramu hin jiru abumaas kuni abadan qalbiidha qobiyo sulle madani jira durumaan abumaas kun hin jira takka sagadu jirta salaatu jirta eega kafartee besiddu ya guyyaa sagade jira guyyaan salaadni jira waluma keetta dhugaa akka maarree kun la kasi islam qulqullu rabbi namara barbaachisa akkasi leencoo ni jira faysal ni jira itti fufa inshallah rabbi si halaafisu kanuma biiznillah galatoomi latoma ulfada abu masko baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabaja waan kana dura waan keetan sin duuballee amadde waan isin biratti illee jedhee naatee yonatti mufattan dhiifama guddaa laala amma me abu muaz dusin bayni Abu me carraa kanatti hafa jedhamu ofiin bulaa shaadaa qabandu mangistii kiyyaarra. oy be abu muaz amma maal jenna jechu amma maal jenna amma ofi bulan islaama Amma islaama Abba Abdallah. biraan ki jedhan Abba Abdallah. oh Abba dhaggeeffadhume. Eenyu ofiin bulaa ani sa'a lama oliin si jala jira. Shahaadaa qabattaa dhuguma gammadee respect si godheeti Abu Muaz illee keessaallee guutaa kara nama sadii dawwalee sagalee ergeeftiin deebisee yaame. Ati garuu waan namni namarratti hin hojjenne nurratti hojjete har'aan tanaan nuti amantii teenyete islaamaa ittiin kadhannu nama ati amantee quraana illee reefu baraate na dhaggeeffadhu na ficcisis please reefun tallee quraana qaraatee maashaallah tabaarakallaa nuti illee gammadee gammannee namni illee kun silaala jechuudha si galee amma deebitee ustaazni illee guuta karra lama deddeebi'ee dhufe ustaazonni biraallee dhufan by the way guyyaa raantanaa guyyaa taarikaati maaliif ni beektaa akkana godhee jechuun siif maqaa miti ijoolleen teenya burgonam fooloo sarraa kaafattee deemti maaliif ni beektaa ati amma ustaazota irratti taphattee keessaan amantee yoo jiraate ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasuulallah yoo jettee amante konfidensii guutuudhaan islaamummaan hir'ina takka kan qabne ni beektaa gammachuudhaan takkitti taane yoo jette maal rakkoo qabu. Bilu anam fakkeenyaaf ila siigalee wanta ni jechuu barbaade beektaa. Wanni nama hundaaf isin hundaaf hin galin wayiitu jira. Anne nuti nuuf galee jira an keessaa funaaf galee jira ati keessaan amantee jirta. Garuu gubbaadhaan je'ee jechuu baadhee uummata biratti hin je'u namni nan qabsiisu an amantii tiyyeefiif hin qabadha. No an amma ofiin bulaan kiristaanatti si beeka pheenxeetti ofiin bulaan kiristaanatti si beeka pheenxeetti. Ofiin bulaan kiristaanatti si beeka pheenxeettis maaliif shahaadaan qabanne haa gammachuudhaan azira akka dhiifama si gaafatee meeqaa jira ka sappoortii si godhee meeqaa jira siif galee amma abu mu'aaziyaa gammadee akkasitti taa'ee wanni akkanatti barsii hojii laffa'ee ijoollee takka madarasaa fuudhaa takka itti deebisaa takka ol deebi'ee takka gabbu'ee dalagaa isaa dhiisee maaliif si amansiisuuf jeetu wallaahi laazimuun waan sagalee amansiisee jira bidille. يا جتك يا أنا ما بري خد صنتي وأنا تمام نترسيستي شهادات أنا ما أعرف ليش ما تنطق الشهادة شهادتين ما أعرف الجنة بس خانوا ما ندبيان برجنا ما تجبر يو وان في تجتيو نتسوين درك سيف نصيف قده ولكن كيسان أمنتي في جي سنجانبر في جي جت أشهد لا أنا ما بدل في جي شهادة وأنا جت شهادة في فين أبدا أوكي عارفين قفر روانتي أتلين شهادتين خنا يو جتي ومن لين جمدي akkasitti adda baane by the way isaan dhagaanii dhaga'u amma adda bahiinsa keenya dhaggeeffadhu adda bahiinsa keenya galgala kana ofiin bulaan keessaa muslimaa adda nu baasidha amma shahaadaa yoo qabattee malee waan biraatiif mitaaya shahaadaa nu dura qabattee dhiiftee kun faayidaan qabu walaakin shahaadaa qabachuun ummata dura maaliif si fayyada ati gartee musliim moo kiristaana ijoolleen kiristaana waasi beekaniif viidiyoon tee waan jirtuuf wanni ati irratti ليد تاريخ أفتاوان تيف خنا فكان سنجان نملي وان براتي مدي أنقره هدو تكاسي قدي والله العظيم ما أنا فينا ما كنت أنا منو ولا تاي وني جيخون anyways answer عن هري برا كايلو في بالله تبيل أنا تخيلت تنجر وري خمنتي دا خد آمتي ساعتي أز جوبتي جوبني خناتو respect جوني وني جنة باي زوج جولين كريستيانا خم فيكي متي مش أن كيسان أمنتي كبا ولكن إني أفتولم ما كبا بق أنا منين أنك أبسيسو أنا تو في كبا تاجي anyways كلا توما أنا ده بيت إنجرا هيدوس كلا تومي جزاك الله خير وأنا قلتي وأنا أستاذ اللي أسكيسة تقتي accept جوتي تيسي ستيف هيدوس كلا تومي
امبيخو وانيت سياما مبودة خريستانا ومسلمة خيتلي امبيخو قالتهم أنسر راهم باه ثانك يو كسين جرا من برا لي هذا كنا داتي وري ربي إنه كذا تنلي كروتا كذا دامه Ofiin bulaa. أوكو Saahiba keenya wal kabajnallee urga wal baranne jaadheeraadha. Mee yoo dhugaa amante mee amma mee masqalli sirra jira mee ilaali. Mormarraa masqala ni qabdaa? Kirrii. حال سكت كده ربطو كلامه كريم Mee akkana jedhu mee حال سكت ofirraa baasi. حال سكت مالي Mee alsikittii jechuun maali? Alsikittii sanuun beeku ani dhugaa yoo dubbadhe. حال سكت توني واني تون كنوني جرا والله في بلا برانك يا جايبة سنقول أمة قوة من أجل سابق الإنساني مسكين أمن Birankii wanti addunyaa kanarra hin jiru birankii miti. No, adunyaa kanarra hin jiru urga sa'aatii suutii sa'a torba seenee bilbilaa aleeksi yeroo adda taa'ee anni boo'u seenee dhugaa rabbii dubbachuuf nallee Ofiin bulaadhaan likkumatti dhagaamee jira gisee quraan Ofiin bulaa immaa sirraa'ee jira hadha sirraa'ee jira baga rabbi isa sirreesse quraana qara'ee mataa ofiitiin quraana qara'ee diinii rabbii beekaa ulamaa qixa ulamaati naman tuqu amantii namaan tuqu tuqe amantii dhuga yaa rabbi naadhiisi jedhee lubbuu ofiitii amanu jira duratti adda kiyya shaadaa deebi'aa jedhe hayyee gannu yaasii mana cufadhuuti shaadaa deebi'ii jenne noo ustaaza naawaamaa gaafii gaafadhaa jedhe gaafate fayyee kanaafuu amane kafare lubbuu isaatiif si jaalanna yoomillee si bira jirra si jaalanna si kabanya dhugaa rabbi obboleessi kiyyallee daafadhan ijoollee arsii keessa isa akka taate sin beeku si kabajaan urga guyyaa ati amantaa kiristaanaatti deebiteeti an si bira jira si hordofa si jaaladha si kabaja maaliif akka obboleetti takkaatti waan feetetti amanii waan feete kafari waan feete ta'e amantaa musliimaa gadan gadi fageennaan beekuu keetiif amantaa biraa qabattee quraana qara'uu keetiif ulamaa naa fidaa jettee mana keetii nu kabajitee nu waamuu keetiif guddaa si galateeffanna si jaalanna yoomillee si jaalanna garuu ammoo amantaa kee irratti osoo mataan si boo'aafate abadan namni si qarqaaru hin jiru amantaa kiristaanummaa irratti ijoollee musliimaa ima si qarqaare duutus jiraattus dhugama siim namu ijoollee musliimaa takka ran awwaal isaa ran dhabatina dhugaa sinima amanu kafara amanu amana lubbuu ofiitiif kanaafuu si jaalanna si bira jirra yoomillee jechuu kalas amantaa naman tuqan dhugaa rabbi dubbadha ijoolleen kiristaana hedduun na jaalata amantaa naman tuquufis hin deemu nama Muhammad din Arab so maka da garu hinca sun Hussein sallallahu alaihi wasallam kanafu amanti naman tuqin amanti yati achuma taade hada fabbake kabaji riya ke kabaji nama narabsi amanti naman tuqin ongelan dubbisu yadem durat ongela malen qur'ana dubbe ongela dubbisu qur'ana male jette rabbu afarsi ka yo anta kanafu si jaalanna inshallah warra zira jirta warra sagaleti isma fuesi dufadde difam jolen kristanas muslimas amanti gargar nu basa male nuti din kenna tokko si jaalanna si kabanya Ofiin bulaa keenya turtiin galgala irraa kun maaliin goolabamtennee amannamee nuti. gammachuu Islaamummaa qabachuu keetiin goolabamte moo akkami? beekamaa miti Ayyee saahiba kiyya Rabbi si haa laaffisu. amen fadha Shaadete illee qabadhu. Akka isaanillee lakkoomsa abummaa siifin kanneen si barbaachise isa bichaa ta'u shaadaa qabachuu waan gaariidha. Lubbuun deetu yooma akkasii keessaa baatuun beekamtu si galee. Fiizaa kan kee tikeenni kee guyyaa akkasii murame hin beektu guyyaa akka addunyaa kanarraa deemtaan ramoo borumoo amma hin beektu. Za'aa kan jirtu kana fayyadamuudha carraa jirtu kana fayyadamuudha boru jiraachuu dhabuu kan kee harka rabbii jirti waan ta'eef guddaan si kabajaan ni beekta mana kee kana guyyaa waa kan arrabsamu kan naga darbitu kan wal lollu si aarsu guyyaa fi leellifa manaa godhe. Dhufta salaa baga rabbi si deebise baga rabbiin amantii dandeeta jalqabaa si deebise amantii addunyaa